Akan nagaan amma gaawwanya siyaami la wan beras miti kale sagartee mi warga akkasi mulatu Abraham gartee Abraham deemi mana Maaltu beekama? Nati ma waati ma reesa luti Amma maal dhufee waan sana gadi. injiru mana ana injiru minis ni de mere tu ko ismu jara deemu no amma se de esa de mete la bakka bara ite de miti buna dugi amala wan beras miti angasi wori wete agartee mi siri nishin de deemtu kale chakara tindra agartee mi wali nan de chulat nan de chulat anis modu wan sanin subachi surat fi Anis berfayya qaba maata kana goone garuu mana san jibba malee Abrahaam sitter mana san abdii waan miti. Fayyaa qabaachuun keessanii miti warda fayyaa qabaachuun keessanii miti manuma san jibbuunuu barsanuu fayyaa dhabinsa miti yoo Amma nagaa waan na jibbisiisan beeku mana biraa faayoon argadde malee. naatu sammistira sannatu na siima jedhichiti Mana san keessatti giddisa keessatti ijoollee tiyyellee jibbee arguu fedhu yoo dhalatu argamtedha malee kana keessatti maalillee. kanaaf isin jedha bara nama laala akkuma nama tasgabbiidhaatti agartee tasgabbiidhaan asitti kan si'aan waan biraati miti amma achitti yoo ta'es wacaatu jira amma ijoolleetu jira sumayyafaatu jira ijoolleetu jira sanumaaf tasgabbiidhaan asitti tasgabboonee siyaasumsiitu jira ijjiti masan si qoodu fi beeku waan biraati miti ataman mana keessattis ni deebita warqee simmootu Takka. Mana san jibbeetiin jira manuma sanuu. Bara amma si mitiin sin jedhan ishitu warqeetu jibbee baa mana sani amma warqeetu jibbee baa atuma takka laala abdiin irratti atuma takka abdiin bitin amma naatu wayin si kennu deema atummaan garuu ofirratti amantummaa fudhu itti amani laal dhageesse hin sodaatini itti amani Ayyee. dhageesse warqee amma kaatee deemtudha mana warqee amma fuudhee si geessaa barnaas si geessaa hin jedhaatu ufiifuu kaatee hin geessaa maa dira akkatti laal waan biraatii miti beeyte laal amma Akan jiraan yaani kurata riwayat setan apa mali jedheen garamu jiraan Karaan shayitaani na seenne bakka warda zimbe tu raatu beekaalis Ayyee. gartee men waan asirratti barreessite ayata barreeffadde deemamti kanaafuu laala Wanni ishii sin dandeenya waan ishii too mana na jibbisiise. waan si jibbise gaa'ee maal jaalattee Abrahaam hin garre waan kaleessatti na godhate anaan soddamaa dhiyoo simayyaan kam yaate soddamaalitti yaate eenyunaan jenne bare ati jijjiiramne asi deemnarraa sin jedhee sin darbine inni fayyaan qabu buna dhugii kana yaada keessa seenitiiti waan hundaa naasii sirreesseri uummata akka abdiin guddate in sirreessina maal rakkattate Abrahaam talli warqeen amma bara waan harka ishii ni galti an kaleessa jedhee ni bara wanni ati deddeemtuun kun simatti gara galaa simatti deebi'aa jedhee ni bara ni deebi'aa jaalatee deebi'aa miti ni deebi'aa jedhe buna dhugi amma sumayyaan takka baanti ijoollee jamma dararamaa jirti immoo isilleen dabbaldee mire Ijoollee tiyya ishillee odoo alatti ogarran gabbee nagarsiisee wayii gibbii san keessatti ijoollee fedhuun akka ajaa'anii ijoollee maal gibbii san keessatti guyyaa qabatan fedhu. ijoolleeti amma itti galtaa bara amma itti galtaa Abrahaam sumoota amma dhufaati maal jettaan ijoolleeti amma itti galtaati maal wachaa kan fudhatte warqee oomisha akka wani isin jedhu tokko hin dalagu dhageesse Mana warqeeti maal nu godha reema? mana warqeeti inni gootu laal dura san deemun duratti jechuudha waan kana agarteen Maal? Qalqaasa. tuni dawaadha ayata quraanaati itti qaramee jira laal wanni hunduu warqeen amma dhuftee kaleessa maaf si gootee dhuftee bar fuula ishee dhooftee nambar taa'ee siin jennaan teessee bar teessee hin beeku ana dura waan hin godhirre Garuu natti ajaa'ibee natti ajoottii taa'inaan jettee ammas waan na qabeen beeku na teessitte taa'ee ga'a. laal kanaafis siin jedhee laal hanga bar waan biraa atamma kana urteet asumarra rarraafatti urteesuma asirra rarraafatte kirtaasee urtee asirratti rarraafattaa cewa achi booda warqee abadan abadan siin jedhee amma kaasee deemta adama mana ishiidha Abrahaam Ishee yookaan dhagee waan tan ofumaaf hin godhadha malee ishitti hin kennu. ishittoonni keessatti hin jiru warqan ufitti dirattaa ni dirattaa kana urtee dirattaa ni rarraafattaa cewu Shaantuma keessa godhadhee dhiise. shaantaa keessa hin ta'u sirra qaama keessirra ta'uu qaba kana urteesuma laal kirri wayiitiin ufirra dirta morma keessa diratteetuma morma keessa diratteetuma deemtaa cewaati warqeen achi booda takka sin dandeessu
Ubbas mo isin dhuftee wanni ciitaanii jedhamtu kunumaa sin danda'u ubbuu dhufee Mana sibira ishee ga'e hojii lafa mana ishee ol dhaqee waan akkanatti dubbachuu hin dandeessu jechuudha. hin dandeessu dhuftee ubbuu sin akka kaleessaa barattee akka hataa deemte ufumaan kufti malee takkas hin dandeessu jechuudha. Agartee qabadhu laal waan kana. Kana urseet morma keessatti godhatte. Achi booda immoo wanni hunduu sisirraa ati gara mana keetiin deebisaa ijoolleen teetis nagaa wala gartaa Abrahaam keetis mootu hin dhufu. Abrahaam nagaa mana mootu itti qaraasifne. Ese mana arboon itti goosifne Garuu waan sheetaan irra yeroo natti fakkaattu hoggana akkatti ilaale fayyumaan qaba qalbii siyyatti. siitu fayyaa qabaa ofiin jaasin jedhe bari hin garre webbuu si wal gar fayyaa qabdaa tokko. Roga ishii wal arge waama isheen naan jette dalaguu malee xiyyaa sammuu. Duba kun fayyaa qabaatin saaree fayyaa qabaatin saan jiru. Kana waan tan hunda keessa seentanii bar sila gaafa duraan taa callisaa isin hin jedhu san gaafa sana osoo calliftanii seentanii bar waan tan deebiitu beekanii. Namittiin tasaa guutuu miti namittiin ta lafatti eesseetii miti kophaa ifiiti miti hin garre ogguma laaltu namittiin fuulli fitu waan akka watti nama si yaasisu maal fakkaata. Aba wani seetaanaa qabdi. Waan deemtee wayiin akkan goote. Wayiin akkana goote eegaa. Hindaatu baay'ee. Damde malee isheen hundaa'uu kalaas waan goote. Angaalaa barnoota sanaan duraa warrirraa baradheetiin anda saayibirtii tokko jira santu baratti nageessee akkas godhadhee chee amma booda laal nama meeqaa tokkotti jira dhaabbatee na qabatee taa'uuf deema harka nageessisuudhaaf. Kanaafuu automaata akka shakkii tokko malee itti amanii godhatteetuma itti dhayita qabdeetteetuma dhayita takka hin dandeessu. Ganaa ka amma oguu kaatti mootu ni gartaa. Oguu kaateetti ni gartama warqeen dhuftee ofumaa kuftu mata akka wanni jettu kun jiru. Dhageesse? Atamma kana qofa jabeeffadhu garuu waan kana. Jabeeffadhu. Aayataa keessa jira beeki aayata quraanaati. Aayataa itti qaarameeti. Namni argeemaa qabu namatti agarsiisu. Namatti ni agarsiisu maalati dirattee sama akkatti keessa kaattee uffata akkatti uffata akka kaattee deemtaa miti mormatti dirattee kaattee deemtaa bar. Ati maal rakkatte ati namni arguu baas maal rakkatte namni maal jeetti ofirraan baaste ati siif dawaadhaa miire ofirraa akkamitti baaftee ofirraan baaftu warqee amma ni garta waan isiin warqee waan isiin taatu ni agarta amma jedhu anammaa waa ijarraa na waa guddoo ba'aan narra iraawu ganaa kaa jalli warqeen ganaa harka isiitiin lukkuun ishii waan goote Abrahaam gara galchitee akkas goote malee silaa qaaltii guddoo kana jedhamee maraata. Maal maraatoo ilma cigaalaa ka biraat irraa dhaltee dhuftee ilma keetii kunuuti ka Abrahaam fakkaatan jettu waan hin fakkaanne haasoftii bar namitti an isiin dubra hedheesni malee baraan Abrahaamis qabsiisuu bar wallaaletii miti sababaa ijoollee gartee amma wajjin qabsiifne ijoollee sanaatu abbaa ilmaanitii midhee silaa xiqqaatus bar guddattus abbumaan tolti ijoollee mana hidhaan mootu seennaan labana kana bu'uun hin jirtu kanaafiin isaas qabsiisuu namni poolisii maal hin jiru sanii miti. Karaa jiruun laala isaas qabnee sheekaas finnee wantoonni boona malee akkasitti miti hin taatu akkasitti maal gochaa nama gubbaa bar jalan deeman irraa qaruu qabnee irraa hafuudha malee ogguu jarri ibidda taate ati bishaan ta'uu qabdi. Akkasitti malee kan nama ashinabamtus kan namoonni gootus akkasitti wal jala deemuudhaan hin taatu qilee wal naquu taati. Kanaaf isin jedhe amma waan takka shakkii tokko malee hin sodaatini ati kan uradhuuti kaawwadhu. Cuma achi booda warqee ni garta amma kaaneetuma mana isiin deemta ni garsiisan ni deemta walumarra kutta achi dhayitee Abrahaam fiisi.